Nageenya keenya kan kabajaaf jaalaa bakkuma isin jirtanitti isin haa qabu isiniin jecha namoonni hanga har'aatti maatii birmajjii shoo hin ta'in YouTube chaanala birmajjii shoo subscribe gochuun maatii keenya ta'a isiniin jecha har'a viidiyoo background isaa akkamitti akka jijjiiramu viidiyoo bakkuma feene teenne duuba isaa akkamitti akka miidhagsinuu fi akkasuma istiidiyoolee garaagaraa keessa teenne akkamitti akka fayyadamnu kan isin barsiisun ta'a turtiin keessan nu faana haa ta'u isiniin jecha YouTube channel birmajjii shoo subscribe godhaa nu hordofaa wantoota garaagaraa irraa barachuu dandeessanii jalqaba osoo gama biraatti hin dabarre appilikeeshina appitaayidii kana buufadhaa jechuudha. Appilikeeshina kana buufattanii appitaayidii kana buufattanii jechuudha. Kaayin maastari sunis kun kaayin maastara kana afaan arabaatiin kaayin maastara jedhuu kana jechuu kunoo. Aye, nafana bu'a. Viidiyochi haala gaariin dalagaa jechuu kaayin maastarri kana ay dhuftanii jechuudha. Jalqaba ammoo viidiyoon keessan maal ta'uu qaba isin fakkaate viidiyoon keessan jalqaba halluu magariisa duubni keessan halluu magariisaan waraabamuu qabaa jechuudha. Achi booda MPT piroojeektii sana seentanii viidiyoon keessan duubni isaa halluu magariisa waraabamnaan akka ajaa'ibaatti isiniif tolaa jechuudha. Achi booda isa dhuftanii miidiyaa teettoon dhuftanii cuqaastanii jechuudha si'a tokko. San booda akkatti isiniif bayaa dhuftaniitti ammas baakgiraawundii kana cuqaaftanii jechuudha. Ammas akkatti isiniif bayaa ammallee dhuftanii halluu gurraattii kanarra al takkaaf cuqaastanii san booda akka isiniif bayaa daakana dhuftanii jechuudha. Ay dhuftanii bifa barbaadaniin hamma viidiyoon keessan ga'uusan jechuudha. Ni harkifattanii jechuudha. Akkatti harkifattan jechuudha viidiyoon keessan daqiiqaa lama ta'ee sadii ta'ee san booda isa dhuftan ay dhuftanii jechuudha tuqaa tana saanduqa tana seentanii saanduqa tana al takkanii cuqaastanii halluu kana ni ijjeettanii jechuudha. Halluu kana kafeetan akkatti ol yaasaniiti halluu magariisa kana dhaattanii jechuudha. San booda ay dhuftanii raayitii irra gootanii jechuudha. Maarree erga bifa kana raayitii irra gootanii booda ammallee dhuftanii raayitii gootanii jechuudha. Erga bifa kanaan isinii ba'e eessa dhuftanii amma laayir taayittana keessa seentanii ammas miidiyaa taayittana keessa seentanii hayyee erga kana gootanii booda amma eessa deemtanii viidiyoo keessan bakka itti waraabattan sun jechuudha. Bakka manni viidiyoon sun jiru dhaqxanii jechuudha. Viidiyoo duubni isaa magariisa ta'e san fakkeenyaaf nama viidiyoo gabaabaa tokko dalagee isin mul'isa jechuudha. Fakkeenyaaf viidiyoo kana isiniif hojjedha. Akkana gootan jechuudha. Viidiyoon keessan bifa kanaan isiniif bayaa jechuudha. Erga viidiyoon bifa kanaan isiniif bahe akkatti ol harkiftanii kiroom kee ta'ettoonni gartanii kiroom kee tan irratti si'a takka cuqaastanii jechuudha. Achi booda enneebil gootanii jechuudha. Enneebil gootanii ni bantanii erga bantanii booda bifa kanaan isiniif tolaa jechuudha. Haalli qulqullinni isaa parsantii kana yoo barbaadan akkana gootanii akkanatti sirreeffatanii jechuudha godhatanii parsantii kana. Kanaanillee jechuudha akkanumatti akkuma viidiyoon isiniif miidhagu gootanii jechuudha. Akka ta'etti ilaaltanii hamma viidiyoon keessan isinii tolu tokko olii gad harkistanii jechuudha. Sadaffaa ammas dakana kana dhuftanii jechuudha barbaachisaa ta'e hin cuqaastanii akkatti kunoo jechuudha harkiftanii viidiyoo keessan akkamitti akka inni isinii haga inni isiniif bareedu tokko jechuudha ni sirreeffattanii jechuudha viidiyoo keessan. San booda raayitii gubbaa kanatti cuqaastanii erga cuqaastanii booda viidiyoon keessan bifa kana isinii bayaa jechuudha. Viidiyichi wal caalaa waan ta'eef ni gabaabsa. Erga bifa kana isinii bahe raayitii tuqattanii fakkeenyaaf hammamee viidiyichi ni dalagisa jechuudha. Viidiyoon bifa kanaan dalagaa jira waan ta'eef san booda akkam gootanii seef godhattanii jechuudha viidiyoo kana. Gama miimoorii keessatti seef gootanii jechuudha. Bifa kanaan seef isinii ta'a dhiifama sagaleen qulqullina waan qabaatin istiidiyoon irratti waraabne waan ta'eef ni of kolchaa isiniin jecha bifa kanaan seef godhattanii jechuudha. Erga seef gootanii booda ammas itti deebitanii jechuudha akkuma jalqabaatti ni cuqaastanii bakka tana jechuudha. Dhiifama
ammallee akkuma jalqabaatu sitti deebitanii MPT projektii si'a lammaffaa jechuudha in cuqaastanii ammas dhuftaniituma eessa cuqaatanii miidiyaa seentanii jechuudha. Erga miidiyaa seentanii booda jalqaba background seentanii miire amma mootu viidiyicha keessan booda waan irratti hidhachuu barbaaddan achi keessa isa san barbaaddan jechuudha. Fakkeenyaaf amma waan tokko hojjechuudhaaf mee ayi keessa seenaa viidiyoo kana fudhaa jechuudha. Viidiyoo kana ni fudhaa. San booda raayitii irra godhaa. Eessa seenaa jechuudha amma ayi dhufaa laayirii keessa seenaa jechuudha. Laayirii erga seenee ammallee miidiyaa seenaa jechuudha gubbaa kana dhufee. Miidiyaa erga seenee viidiyoo jalqaba ekspoortii godhisan jechuudha. Akka jalqaba seef godhisan isa deebi'aa jechuudha. Keessa jira ekspoortii keessa jira jechuudha. Si'a takka raga cuqaasaa viidiyicha kiyya fudhaa jechuudha. Erga viidiyicha kiyya fudhee booda viidiyicha kiyya akkana barbaachisu sirreeffadhee bakka kanatti tolu kaa'adhee ammallee akkuma jalqabaatti kireemkee kanarra gadhaa jechuudha. Kireemkee irra gadhee ammallee akkuma jalqabaatti enneebil godhee banaa jechuudha. Erga enneebil godhee bane booda bifa kanaan naaf bayaa jechuudha. Kun viidiyichi kiyya bifa kanaan naaf bahee jechuudha. Viidiyichi kiyya bifa kanaan naaf bahee jechuudha. Akkas haala kana sirreeffachuu dandeessu. Viidiyichi kiyya erga bifa kanaan naaf bahee amma fidee istiidiyoo keessa kaa'adhee jira jechuudha. Fidee istiidiyoo keessa kaa'adheetti ni jira jechuudha. Kun bifa kana isiniif viidiyichi dheeraa waan ta'eef ni gabaabsa. Wal isiniif qixxeessaa jechuudha. Akka isin hin dhimnetti wanti hundinuu. Viidiyoo haala gaariidhaan hojjetamudha. Kanarraa maqaan qabu. Mobaayiluma harkaatiin hojjettanii akka nama kompiitaraan hojjetetti hojii keessan akka ajaa'ibaatti isiniif miidhagsa. Kanaaf ammoo itti fayyadamaa akka itti fayyadamtanis abdii qabaa jechuudha. Bifa kanaan seef godhattanii jechuudha. Viidiyichi kun bifa kanaan ni hojjetaa jechuudha. Akkatti istiidiyoo fakkeessanii ammas carraa lammaffaa asiin bakka televezyiinii akka DSTVtti mul'atu kana sirboota barbaadan suuraa namas haa ta'u viidiyoolee garaagaraa galchuudhaaf ammas laayirii seentanii jechuudha. Laayirii erga seentan ammas miidiyaa seentanii jechuudha akkuma jalqabaatti. Miidiyaa erga seentan fakkeenyaaf mee maal haa galchinu mee suuramu tokko galchinee ilaallaa yookiin ammoo viidiyoo galchinee ilaallaa mee suuramu haa galchinu. Suurama akkanaa galchitanii jechuudha. Suurama akkanaa wayii galchitanii jechuudha fakkeenyaaf. Akkuma suuraan galee kanatti viidiyooleen sirbi viidiyooleen bifuma kanaan galaa jechuudha. Ammas barreeffamoota garaagaraa irra barreessuudhaaf ayi dhuftanii jechuudha. Ammas laayirii seentanii. Laayirii erga seentanii booda ammas tekstii dhuftanii jechuudha. Tekstii akkanii cuqaaftanii bifa kana itti barreessitanii jechuudha. Fakkeenyaaf walaloo yoo ka barreessan taate bifa kanaan isiniif barraa'aa jechuudha. Ayi kaawwattanii walaloo keessan akka feetanitti harkiftanii barreeffama keessan guddistanii barreeffama ammoo bifallee halluu jijjiiruudhaaf ayi dhuftanii jechuudha. Erga achi dhuftan booda halluulee barbaadan halluulee gosa hedduutu jira akka feetan raayitii godhatanii jechuudha. Fakkeenyaaf diima jijjiiree ammas barreeffamicha illee jijjiiruu barbaadan qubee isaa guddisuu xiqqeessuu barbaadan ayi dhuftanii jechuudha. Kun ayi dhuftanii jechuudha. Bakka qubee xiqqoo fi guddatan dhuftanii ayi keessa cuqaastanii jechuudha. Bifa kana cuqaastan barreeffamni illee bifa hedduun akka ol isinii ba'a kafeetan irratti dhaabbatanii jechuudha. Ammallee barreeffamallee istappii adeemsa isaa jijjiiruudhaaf akkana kun keessa seentanii bifa garaagaraatiin isiniif jijjiiraa jechuudha. Egaa barnoonni keenya kan guyyaa irraa kanuma fakkaata. Viidiyichi keessan haala ajaa'ibaatiin isiniif hojjetaa jechuudha. Akkatti istiidiyoo fakkeessanii itti fayyadamuu dandeessanii jechuu barbaadetti turtiin keessan turtiin isin waliin gootaniif galatoomaa isiniin jecha bifa kanaan viidiyicha keessan haala salphaadhaan miidhagfachuu dandeettu. Kaayin maastaricha ammootu liinkii isaa isiniif mul'isaa jechuudha. Akkamitti akka gabbuufattan.
egaa bifa kanaan sirreeffattanii booda seef godhuu qofa kana booda seef godhattanii jechuudha. Wanti hafee tokko illee hin jiru. Jaallan kiyya linkicha aappii kan maastara kana koomentii jala isiniif kaaya. Achi jala linkii san cuqaastanii buufachuu ni dandeessu. Horaa bulaa ulfaadhaa deebanaa YouTube chaanala Birmajjii Show subscribe gochuun raanfatina.